Akkam jirtu hordoftoota Shanam Teknoo Channel. Guyyaa rantanaa viidiyoo tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Akkan faanatootan kabajaan isin beeksifnam. Viidiyoon kunis kabaja guyyaa dhibbaffaa GC Salaala Yuunivarsiitii keessatti gaggeeffameen wal dorgommii barattoota gidduutti gaggeeffameen sirna nyaataa qopheessuudhaan kan nyaata dafee dura fite badhaasa akka kennamuuf waan murtaa'eef eenyu akka mootuu fi badhaasa kana eenyu akka fudhatuu fi maal akka kennamu walumaan kan ilaallu ta'a. Nu faana turaa isiniin jenna. Viidiyoon kun yoo isinitti tole share, like, subscribe chaanalii keenya illee nu godhuudhaan akka nu waliin turtan kabajaan isin beeksifna. Kara viidiyootti isin dabarsina.